Itoophiyaan Afrikaa bahaatti biyya qabeenya bishaanii hedduu qabdu yoo taatu qabeenya bishaanii qabdu kanammoo dhiheenya kana fayyadamuu erga eegalte anniisaa ibsaa maddisiisteen biyyoota ollaaf erguu eegalteetti. Madda anniisaa ibsaa kanas dhiheenya kana biyya Keeniyaa fi anniisaa elektirikii gurgurtaan dhiheessuu fi yaaliirra jirti. Dhimma kanarratti tajaajilli oduu Itoophiyaa hojii gaggeessaa olaanaa humna ibsaa Itoophiyaa Injiinar Ashabbir Baalchaa waliin turtii taasiseera. Injiinar Ashabbir akka jedhanitti Itoophiyaan yeroo dhihoo keessatti humna ibsaa Keeniyaaf dhiyeessuu fi walii galteerraa geenneerraa jedhan. Itoophiyaan anniisaa ibsaa biyyoota ollaaf dhiyeessuu danda'uun sharafa alla argamsiisuun cinatti hariiroo diinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa biyyoota ollaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan. ሰሞኑን የኢትዮ ኬንያን ኢንተርኮኔክሽን የኃይል ሽያጭ የሙከራ ስራ እየሰራን ነው። Tibbakan saraarum ibsa Keeniyaa qunnam hojjachaa jira. Yeroo dhihootti anniisaa ibsaa Itoophiyaarraa ni argatu. Am yaalir jira. Kuni tokkoffaanuuf sharaaf ala argamsiisa. Hariiroo biyyoota lamaanii gam diinagdee siyaasaa fi hawaasummaan jirus hedduu cimsa. Suudaan hanga meeggawaatti 200 bitaa jirti. Maddi isaa hidha haaromsaa irraa dhufe. Suudaan dabalataan hanga meeggawaatti 500 barbaada. Kan gochuuf saraar ibsaa haaraa diriirsuu qabnaa jechuudha. Anniisaa gara biyyoota ollaatti yeroo erguun gaheen hidha haaromsaa guddaata jechuudha. Itoophiyaan bara darbee gurgurtaa anniisaa elektirikii irraa galii doolaara miliyoona 95 argatteetti ka jedhan obbo Ashabbir gurgurtaan anniisaa biyyoota ollaa qofa osoo hin taane Taanzaaniyaa hamma Afrikaa kibbaatti dhiyeessuu fi karoorri qabameera jedhan. Kanaanis baroota itti aananii dhufan keessatti biyyattiin sharafa alaa guddaa argachuu ni dandeetti jedhan. አጠቃላይ እንደ ሀገር የሚኖረን የውጭ ምንዛሪ Biyyoo sadiif humni ibsaa anniisaa